هم بوينا بوتشينا أصلا. قال سوالف بشينا لما أنت وناسا. أنت كايو لنا تكلم. ليه بيجنا جنا؟ والله. ماي. لا سينا أولفاتا داني. كنا فبلتين تناتون أدرس جافا في دبي يبوتة تنجت يوان الرد أبتو هنك أمتاته سموني سيكا كنا أولي تينك أمودن دا منا هنك أبدو هذا إلمان شنيدي أبا هنك أبدو درايو ركنا تبيانا ما باسيني كنا فركنا إسي كنا ركنا كنا قوني وانجا تكرر جنو بري شنتما لوميني شنتما نما توقف بقى نما شنيف جيت جراني akkasuma yoo birri shaniin walarra bubbuufnee waagoonee fi ijoollee si uffata binnee waan biyya yoo gabbuuteetiin jettu itti of yaaltu waan ittiin haadha ofii gammachiiftu yoo argatteetiin jette wallaahi mucayyoon tun dhibbatti itti amanaa nama fayyitee qulqulluu ta'uu danda'u rakkoon isiirra jiru rakkoo sheexanaa takkitti hin qabdu cinqatitu mataa isii koreeni ijoollee keenyas keessa baay'ee akka sammuu ta'aran baay'ee isaanii dhagaartanillee baay'ee argaa jirtanillee fuula miidiyaa irra deemaa jiranii kunniin ammoo akka cinqatii ta'an kunniin yaani rakkina seexanaa qofa osoo hin ta'in akka maraatota rakkina seexanaa qofa osoo hin ta'in cinqatiidhaan maaliif horii gurgurtee waa hedduu keessa dabartee idaan namaaf irra jiraachuu danda'a isa kanaaf uummanni Oromoo waa'ee isin haasa'uuf hin dhufne akkuma tasaa nu bira jirtiif as baateeni uummanni Oromoo waan booda isin hin jedhan qeerroo fi obboleessi keenya ka isii wajjin rakkataaru an hin beeku akka kiyyatti wallaahi hin gargaarani haa gargaarru haa bira dhaabanni obboleettii teenya sammuu isii haa ijaarru amma mootu qoricha ho'i kennee fi xiqqoo kaleessa haga dhufteetiin jetti yeroo dhuftu baay'ee wajji turtee baay'ee dubbatti turtee raasaa gabbaasaniiti karaa raggatanii beeytanii maaliif obboleessi keenya kun mana isaa keessaa ari'aneeti karaa irra ture achi qeerroon bilbilee waameeni نبرة في دني قافدا إنسان الله صلاة وفباني قرصوي دقيقة بقى واوي بشان مكيسة بوسي أوباسي نفتي كوني نوسي سا كوي كنا قوقودتا يوسو مرة قدنا بته هاجر في الرافين بيكو جد إيه درفته جيجرا ما كان قبل الله رفيق أدوبيتا الرومان جلوري مدرسة إيه qorichoota ammas qorsa dhuddee jirtiin rabbi irra haa qabuu fi dawaa isii haa godhuun dawaa godhaa fi du'aayii godhaa fi ammatti maashaallah uf beekaatti xiqqoo hin lallaafisaa gaaf nafti abbaa uf beekuu barbaade gaaf ofi deebuu barbaade ammootu qaamni isaa kun hin lallaafaa beektanii qorichi gaafa dalaguu barbaade nama laafisaa nama dadhabsiisaani kanaaf hammootu uummanni Oromoo hawaasni Oromoo gara daamman isii akka galtuuf rakkina isii kana irraa akka qoodan isiniin jechuu barbaadaan yeroo waan jettuun qabda waan jedhamu qabatu fittee jirta waan biraa wanni jedhullee hin jiru hundattuu wallahi rabbiin aafiyaa isii haa kennu caaltuu wanni guddaan ani jedhu tana obboleettiin teenatu naadha ilmoo shaniiti rakkootu ilmaan isii biraa isii baase hundattuu dura dursaa du'aa godhaa fi lammatammoo waan jiruun gargaarsa isii kun yoo kan adeemu taate kallattii isin hubachiifna kallattii achi maatiin nu kaan yoo jiraate isinii kenna maaliif isaaniin alatti socho'uu waan hin dandeenyeef isheen akkaawuntii qabaattee ishee irratti gargaaruu hin dandeenyu amma akkaawuntii kennu irratti gargaaramuu barbaannu maqaan hedduu jira waan ta'eef kallattiin maatii isaaniitiin gurguramne kallattii maatii isaaniitiin yoo ta'e qofaadha wanti hunduu ka ta'uu danda'u kanaaf namoonni hedduun nutti bilbiltanii karaa kallattii garaagaraatiin nu dubbisaa jirtan obboleessa keenyallee isaa fi kallattii garaagaraatiin haasofsiisaa turtanii ammaan mucayyoon alhamdulillah fayyite obboleessi keenyallee mana isaa yaaniitu raasaa isaa ta'aa jiruun dhaga'ee bilbilee obbosan mana kee koottaa jedheeni alatan namatti ulfaata garuu rabbii fayyaasii kenne kana ofirra laaltee hojjettu rabbii fayyaas roogati kanallee ofirra laaltee hojjettu homaa miti Inte tahu. Rafu feta? Tak. Main jalan tak sah. Orang mau tani ol beta? Hindi.
Hindi kama. Mee maal jettaan Oromoo? baay'ee si faana cinqamaaranii baay'ee bilbilaaranii atta taatee wayyattee jedhaaranii maal jettaan Wayyaa yalla kama galan isaa. Mee maal jettaan Oromoodhaan? Maal jedhaare alhamdulillah rabbil alamin akka gaarii jira jedha wallahi. Akka gaarii jira jedhan ka Oromoo. Alhamdulillah. yoo rabbi fayyisaa dalagattuu jette intala Naasir biyya kana keessa isiin amma booda dandeette waan dalagattu natti hin fakkaatu yoo danda'ame anillee atillee ofirraa waan kunneefiiti biyya ofitti haagaltu yaani sammuun si gorsuu barbaachisaa baay'ee miidhamteerti beektanii gorsa barbaachisaa bakka wacaa dhaabbachuun isiin barbaachisu kana madaamii irraa dhufe wanti kun hundinuu madaamii yalla ista godhee akkas odoo jedhanii afaanin beektu akkasumatti ammootu cinqatii kana hunda isin mudate idaa namaatu irra jira waa hedduutu jira waan ta'eef kanaaf ammoo osoo yoo danda'ame birrii kudhan diraam kudhan Oromoon baay'eedha osoo fuunee bakka walirra bubbuusnee kenninee fi mucayyoon tun biyya galtee ilma haadha ilmoo shaniiti isiin hadha akkana taateertu kun ilmaan isii yaaduu dandeetti ilma haga ganama bariisaa irra maal jetta gobbeetteetiin jette ilmaan tiyya arguu barbaada eessa arga jettiin kanaaf ammootu dalagachuu osoo hin taane isii ka barbaachisu tikkeetti isii muramee fi mana isiin barbaadu odoo danda'amee ijaaramee fi waan barbaachisu isiif godhameeti ilmaan isii galtee kana booda rahaa haa gootu hojii biyya ofiittaa uummatu mucayyoo jabduudhaan sammuu isaa gargee baay'ee haasofsiisee ture. Kanarratti wanni guddaa xiqqoo kallattii gargaarsaa irratti illee wanni jedhe ejensiin dhugumatti ejensii jabaadha. Dawaa yaala isii barbaachisullee hatta nama qabee galuun illee waan jiru nutu danda'a. Dhimmi obboleettii teennaatun nu ilaallata. Kallattii qofa nu kaa maallaqaa waan barbaachisu nurratti as kaa jedhaniiti kan isaanii ofitti fudhatanii. Kallattii ishii ittiin gargaaru ammoo karaa maatiitiin yoo waan ta'e haalli nuuf mijaa'een alatti socho'uun gaarii miti maqaa hedduun namatti ba'uu danda'a waan ta'eef kanaafi hundumti keessanuu karaa tokko namoonni naannoo Jiddaaf Makkaa jirtanii yoo dandeessan waan takka gargaaruu dandeettan isiin already guyyaa muraasa keessatti gara biyya deebi'uu isii waan hin oolleef waraqaa qabdi sa'a feenatti tikeetti muruu fi dandeenya waan ta'eef. Sanirra liqee Roomaa seetan uffanni ijoollee isiillee bitamuu qaba isiin uffata hin qabdu uffanni bitamuu fi qaba waan tokko ulaagaaleen isii duunee biyya galchinu jiraachuu danda'a hin jira beekta. Fakkeenya mucayyoon tun kaleessa boorsaa takka shaanxaa xiqqoo baattee dhuftee miti isii san qabdee biyya galuu hin qabdu haadha ijoollee shaniiti abbaa hin qabdu haadha isiiti waan ta'e tokko osoo binnee fiiti gara biyyaa galchine wanta dandeenyu warri Makkaa fi naannawaa Jiddaa jirtan karaa danda'ameen kallattii uffata meeshaa isii odoo goggoonee fedhu tokko natti tola wantoota barbaaddu isiin illee na dudubbataa turteerti. Ammaan xiqqoo isin akkasuma ta'e kallattii gargaarsaa kana haala achirraa mijaa'uu jennee malee ammallee namni waan akkanaa godhu mallaqa riyaala takkatti nutti kennan irraan fuun yoo dandeesse uffata ijoollee sii bitii nu kennu. Dhugaadha. Yoo dandeette uffata ishee sii bitii nu kennu nullee binnee fi kennaa fi jirra. Uffata haadha ishee. Yoo dandeette waan gosa uffata isiin qabattee galuu ni dandeessu. Qofa nutti yoo kennite qofa isinirraa fuuna. Maaliif gargaarsi mallaqaa ammatti isaanuu achi karaa kaan saaqaniin alatti itti seenuun barbaadu. Maaliif maqaa ta'een akka ajaa'ibaa kana eeggachuu barbaadu. Fakkeenyaaf saafiin hagammaatitti wanti mucayyoo tana wajjin mana keessaa rakkate torbee guutuu hojii ofiitti dhaabee mana keessaa waliin dhama'aa turee fi namummaa fi oromummaa fi islaamummaa isii qofaa dhoksa gargaaraa ture irra dhooftee jennaan ba'ee kaleessa ofirraa dubbateeni akkasuma ammas sumuuniin akkasii gargaaramu hin barbaadu karaa kiyyaan jedheen illee cufeera. Nulla ammoo yoo dandeenye waan ta'e goonaaf malee kanamarraa fuudhuu hin barbaannu beekta akkuma amma qeerroon jedhee. Qeerroon qarqaarsa isii fedhee hin qabu. Ani obboleettii tiyya mucayyoon tun sadarkaa manatti wantoota daa'imman dalagduu irra jirti. Kiyyeen እስከዚህ ድረስ እንትን ያደረኩት ፊልዴ ዋን እንጀረና ሰይና ሚ ማል ቀበዩ እሺን አለ ሚሊየነር አትገጉርተን ምን ማልቱ ደራቡዋ ወን ያገቲ ተናልቲን ገመዳካን ነማኪ የቻፍ አልከንተራተራ ተነቱ ጋቡለ ካና ገሩ maatiin karaa tokkoon akeekanii jiran walumaa galatti osoo maatiin karaa tokkoon nageegin akkaawunti keera guuraan jedhu ani naaf hin ta'u waan ta'eef malee ani qarqarsi maaf jibba maaliin nageetti miskiinaadha ijoollee shanii
rakkootan isiyyuu biyyaasii baase Qeerroo warri koomentii asii maal jedhan si fakkiyyaa galtee koof ayyaa isheetiin ka jedha yaadni hin jiru. tokkoffaa Wantoota daddaangessan baay'eetu jira. biyya kanatti mana yaalaa uummata xiqqoo sammuun deemee hin jira. Achitti darbiteennan dhayyuusii hordofuun ulfaataadha. Bu'uui miti sadarkaa safaaraan asiitu hordofuu hin dandeenyedha. Mucayyoo tanachi galchinee hin jirtiif hin duudee isii quban qabnu akkam goona. Sheenaa guddaa keessa qalla kanarra sheenaa kana keessaa bahuu kan barbaachisu akkuma ejensiin mucayyoo teennan galchaa jedhan mucayyoo biyya galchanii yaala isii barbaachisu ammoo biyyatti yaaluu yaalli isii biyyattuu kan dandeenyu taate Oromoo dhugatti yoo isii fi yaaddan sadarkaa biyya feete deemteetti yaalamuu wanni barbaachisoo jiraate mallaa qofaadha. Qeerroo mucayyoo amma beekta mucayyoon tu sadarkaa hagas biyya alaa deemsisuu Fakkeenyatti jira. Fakkeenya yoo jette malee Fakkeenya jiraadha malee. Haadha kun nagaa waliin taa'aa jirraa mi kaleessa waan godhaa turtan beektan. Amma kun nagaan duuteeta nagaan fiitiin caqasataa jirti bada. Ashaangulliitti boyichaallee gaayise ashaangulliitti boyichaallee narratti argina billaa leekum warningii qaba garaayyuu. Warningii qaba taaftaa be koppiling sheerii naa godhaa malee ashaangulliitti boyichaa argitanitti. Naafaasota garuu barbaa'een beeku. kun of bebbeekaarti beektanii. Bilis akkauntii warra barbaadan warra barbaadaa baasanii argatu. Abshir inshaallah. Biyya yoo galteetiin jette isii yoo wayyoofteetiin jette ankaawunti sii baafattee waan hunda gootellee. Ashaa rabbi saafiis. Karuu wanti Sayyid ni beektani? Kanaaf hundumti keessanuu warroonni waa'ee siitiif illee ganamaa galgalaa kallattii garagaraatiinis anas ta'ee saafis ta'ee obboleessa keenya gaafachaa turtanii haalataa gaariidha jirti Dr. Wiillee Ulfaadhu Galatoomii ogummaa qabaniin nama gargaaruun waan guddaadha. Obboleessi keenya sadarkaa mana keessa galu baari'amuu ga'e dhugaa rabbii dubbatuudhaaf yeroo uummata akka walitti hin qaban oromummaa taateen alatti. Yeroo ammaa namni sadarkaa sana namaa gahu hin jiru sadarkaa sanarra ga'ee akkanatti jira. Amma isin biratti akkamitti dhiisee isin wajjin rakkisa naamen isinillee rakkisa osoo hin jiru abbaatillee homaa Oromoof maaf jechitti rakkataa jirta. Nullee Oromummaa isa walumatti qabnaa beena jennee nammaan ammoo fayyaan isii hamma tokko gaarii irra jira wanni isin irraa barbaachisu. Mee yaada uummataalee xiqqoo du'aayii qofa gochuudha. Yaada uummataalee namoota xiqqoo galchee irraa fuudhee. Wallah. TikTok inillee live jirra. Asiin Facebook ines live jirra hin bilbilina. Nama buu kan hin dandeenye ani.